Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessan nagumaan jedha. Egaa viidiyoo tana keessatti haala kamiin iimeela keenyaa fi lakkoofsa bilbilaa keenya jechuudha kan feesbuuka irratti barreessine haala kamiin namoonni biroo akka nu duraa hin ilaalle karaa dhoksatuu dandeenyuun ilaallaa jechuudha. Egaa iimeela keenya fi lakkoofsa keenya namoonni tokko tokko feesbuuka keenya irratti ni argu jechuudha. Amma karaa ittiin dhoksatuu dandeenyu ilaallaa jechuu walumaanii. Egaa kana gochuudhaaf feesbuuka keessan ni banattu. Waggaa feesbuuka banattan haala kanaan isinii fida jechuu jalqaba. Asitti sararri xixiqqoon sadii ni jirti. Sarara tana ni tuqxanii sanbooda haala kanaan waggaa isinii fide asumarraan gadi ni deemtu. Sanbooda asitti account settings kan jedhu ni jira jechuudha. Account settings kan jedhu kana ni tuqxu. Sanbooda jalqaba irratti general kan jedhu ni dhufa. Ammallee isa ni tuqxu. Sanbooda haala kanaan nu fidaa jechuudha. Email bakka jedhu kana ni tuqxu. Egaa amma inni kun kan iimeeliti. Iimeelli keenya sitti nuu barraa'a. Sanbooda jalatti mallattoon tun ni jirti jechuudha. Isiniif galee mallattoo tana ni tuqxu jechuudha. Sanbooda asitti more option kan jedhu ni jira. Isa ni tuqxu. Sanbooda haala kanaan nuu fidaa jechuudha. Filannoo sadi nuu kaa'a jechuudha. Inni jalqabaa kana irratti yoo gootan iimeela keessan namoonni feesbuuka fayyadaman hundi isaanii arguu ni danda'u jechuudha yoo isa kanarratti gootan. Isa friends jedhu kanarratti yoo gootan ammoo iimeela keessan hiriyoota feesbuukaa keessan qofatu ilaaluu danda'a jechuudha. Kan sadaffaa only kan jedhu kun ammoo yoo irratti gootan isin malee namni biraa ilaaluu hin danda'u jechuudha. Isa kanarratti okay jettanii jechuudha. Sanbooda iimeela keessan kana isin malee namni biraa hin argu jechuudha. Asitti amma mallattoo qulfii nu agarsiisee jira jechuudha. Egaa haala kanaan iimeela keenya nu malee namni biraa kan laalle gochuu dandeenya jechuudha. Okay, kan bilbilaatis ammoo haaluma kanaanii bakka phone jedhu kana ni tuqxanii. Yogguu bakka phone san tuqxan amma gamtaan ani lakkoofsa bilbilaa feesbuuka kiyya irratti hin galchiniif haala kanaan naa fida. Isiniif lakkoofsa keessan isinii fida jechuudha bakka tanatti. Sanbooda haaluma amma iimeelii isin agarsiise kanaanii bakka iimeelii kanatti lakkoofsa keessan fideeti jalatti mallattoo tana isinii fidaa jechuudha. Haaluma amma isa iimeelii isin agarsiise kanaan gochuu dandeessu jechuudha tokkuma waan ta'eef. Egaa haala kanaan itti fayyadamtu jedhee yaada. Waan na hordoftaniif galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.